Hai, ummata Oromoo akkam jirtu? Nagaa keessanii waan tokko dubbachuun barbaada waa'ee itti qaata farii wajjin wal qabsiisee har'a nama baay'ee maxxansaa jira waa'ee Lammii Taayyee kan F5 namichi maalidha hunda isaa nan beekaa achitti isaas maali isaan wajjin illee namichi wallolee jira qaata wallolee itti qaafaanas kabbittoo faanas masarat faanas dura ana faana dhimma isaa maal ture sagantaa hogguu televezyiinii jalqabu nu waamee nu gaafatee kana akka hojjettaniin barbaadaa jedhee ofumaaf nu waamee dandeettii kee nanaa manaa maal jedhee nama gaarii isaa argee achi keessatti achiin booddee sirriitti seetaappii isaa qopheessee hoddoon itti dhiyeessu qopheessee maal godhee tananii nan beekaan hoggoo sana maallaqa dumbullollee naan gargaaree namichi ani garuu hojjedhee isiniif agarsiisee beeku waan takka illee garuu sanarratti hojjechuuf ka'een ture sirriitti jechuudha. Maaliif miidiyaa kan qaroomeedhaa akka sana miti naamna jedhee bakka itti amantaa jechuun hawwii Ilfinesh Qannoo jirti turte ishitu achi nageessee lammiinsi barbaadaa naan jettee achiin booddee deemee tananii wannoon jedhe namichi na dubbisee miidiyoonni baay'ee ummanni qaroomee jira. Artii haaraa hogguu fudhadheen deemu ummata keenyaa kanan beeku naamna jedha isatu hin beeku isaan hin beekani hojii kan isaan hojjechaa jiranii hin beekani ummata tuffatu inni bakka OMN faanaan kuffisaa naamin kuni bakka akka addunyaa naamna jedhee achinaanii waa hedduu baasee tananii gargaarsa isaa maleetiin waanuma kiisii koo keessa jiru fixeen hojjedheeni achiin booddee bakka itti fufuuf ture. Waltajjiillee hojjedhee fi kaffaltii tokkollee naan kennine namichi maal jedhaa bakka saaksii baay'isaa boruu akkas qabnaa abdii qabnaa manaaman inni qotee bulaa gowwoomsee maal ani garuu hojii tokko hojjedhee tananii nan dhaabe maaliif isti maal hojjettee boruummoo maal hojjettaa waan boru hojjettu immoo laaluu barbaannaa kan hojjedhu ammaaf naan jedhe toleen jedheeni akka mukaraa laaluu barbaade indee aanaan mukaraa laala ani koo akka Itoophiyaan beekama ani isaan dhufee malee jarri jechuudha habashoonni harka koo dhungatanii na hojjisiisu namichi bakka kanarrattis ilaallee achiin booddee ani nama aartii jalqabaa kan hojjetu miti jechuun koo ani wajjin illee namichi dhimma qaba wannoo teekstiidhaan barreesseen ture andoom jalqabaa hogguu hojjetamu achitti maalan godhe addabaabayee wayii jirti turte FIB gaditti addabaabayee kana qabadhuutii sifan bareechaa mallattoo FIB itti keenya maaliif kuni televezyiinii kan Oromooti osumaan itti maan jiru nama biraa dhufee addabaabayee sana qabatee waan biraa maastaawoqiyaa beeksisa biraa itti kaa'ee ani akka gaariittiin ka'een ture isiniif hojjechuu hojii koo argitanii hin beektanii amma paarkii Ismaalis kan hojjechaa jiru nan eebbisiisaa hin argitu jechuun oguun hojjedhu akka gaariitti hojjechuun barbaada sanaaf namichi haamlee koo cabsee maal jedhee dhimma qabaa ture fakkeenyi kan isiniif itti maan jiru namichi kana jalqabaanillee akkas ture nan beekaa itti achiin kabbittoo isa bira hojjetee kabbittoo baay'ee hojjetee birrii dhorke masarat dhaabaas akkasuma ijoollee baay'ee warri kaameera hojjetanii maali namichi bakka garuu nuti kan isaa asoofnee hin beeknu maaliif nama keenya akkamitti dabarsine kennaa jenne itti qaan akkamitti maal jenne kana mallattee maxxansinaa yaadeedha akkamitti waa'ee isaanii dhibee itti qaarratti amma namni akkasitti wannoo hattuu itti ta'a mucaa kana koo kan qabsaati. Isayyuu gana itti qaa sodaachisuu barbaada itti qaa tafarii hiriyaa koo qofa miti obboleessa kooti baay'ee wal jaalannaa namni kan natti amanu isa tokko itti qaa tafariiti sirriitti dandeetti koo natti amana sirriitti sana amana ammallee bo'aalii birraa oguu Dirreedawaa geenyu Dirreedawaa deemnu imeeli kee qofa naa ergi jedhee gara 7,000 isatu tikeettii muree achiin naa erge teekstiidhaan maali itti qaa bakka siif mureen jira tikeettii hin deemnaa boru indee maaliif kisi kee keessa baastee murtee itti qaanii muruu bannaati mana yaaree doqaan isii bukkeen jira obboleessa kooti hiriyaa koo qofa miti nama gaariidha inni afaan baaseellee akkas dubbachuu hin danda'u sanaaf callise yeroo baay'eetiin garuu namichi kana waa'ee isaa yoo wannoo jenne Oromoo waan ta'eef waan baay'ee dhoksineef garuu ijoollee miidhe Oromoon manatti miidhamaa callisee jechuudha waan biraa isarraa barbaannee miti. Waan biraa maal miti itti qaadhaaf amma makiinaa hin gurgureef makiinaa kan inni gurgureef makiinaa kan rakkoo qabuti makiinaan isaa xaaxaa baay'ee qaba itti qaan immoo yeroo sana kan qabu isaaf laatee makiinaa kana fudhate achiin booddee
guyyaa sanallee naa bilbilee ture. Achi tiraafikoonni maali makiinaa isaa rakkoo waan qabuu fi ittiqaa karaa irratti dhaabsisanii. Amma ittiqaadhaaf maal itti fakkaata? Mucaan qabsoo irra jira sira durallee jechuun nama hedduutu isa wannoo hin jedhu. Mucaan fakkeessus hin beeku maalis hin beeku dhiira goota ittiqaa Tafarii sirriitti jijjiirama guddaa kan fidedha. Nama kabajamaadha. Amma tiraafikoonni maalinni poolisoonni karaa irratti hogguu dhaabsisanii mucaa sana waan biraatti fakkaate waan siyaasa wajjin wal qabatee itti fakkaate na karaa irratti dhaabsisanii makiinaa isaa irraa fudhatanii nama qaaneessisa. Yeroon keenya Oromoon akkasii jenna garuu ittiqaan immoo namallee ol jedhee hin laalu. Hojiidhaan hojiisaa hojjetaa nama qaroomeedhaa mana isaallee taa'ee yuutuubii fa'aa maal fa'aa kompiitara fa'aa arreenjimentii fa'aa maal fa'aa of barsiisaa. Mucaa gaariidha baay'ee wal jaalladha baay'ee hiriyaa koomiti obboleessa kooti Ittiqaa Tafarii isa gowwoomse. Achiin engaddaa isaa ture Dirreedawaatti namichi kun akkam godhe Ittiqaa waa'ee makiinaa jennaan cheekii barreessee naa kenneera. Cheekii sana immoo dura natti himee ture cheekii sana barreessee jiraa fi achiin Ittiqaa sababa Ittiqaatiin inni hidhame namichi. Achiin Jaamboo Jootee fi artisti Jaamboo Jootee fi artisti Galaanaa Garoomsaa immoo jaarsummaa waa'ee isaa jaarsummaattiin qabatanii namichi bakka cheekii mallatteessee fi hin ba'e guyyaa kana nan kaffalaa jedhe. Achi namichi kana gara Keeniyaa ba'e daangaadhaan jechuudha. Ittiqaa akkam ta'e jedhee gaafannaan dheengadda namichi koo daangaadhaan ba'ee jiraan Yaareed maal gochuu hin danda'a. Ittiqaa immoo nama akkas jedhee dubbatu miti. Eessaa fidaa mucaan kun maallaqa kana miiliyoona tokkoo fi mana baase yeroo sana immoo makiinaan isaa gatii isaa akkasi. Isayyuu maallaquma sana deebisuuf ture. Maallaqa sanaan immoo amma Ittiqaa makiinaa bitachuu hin danda'u. Isiniif galee jira miti. Isayyuu maallaqni isaallee cheekii kan soba mallatteessee fi hin ba'e namichi daangaadhaan. Ijoollee baay'ee jiru kan beeku kan isa bira bahanii jechuudha. Anillee feesbuukiidhaan sirriitti arrabseen jira. Durayyuu ani sababa kootiin arrabseen ture. Yaareed kun peejii keetiin aan jedhe afaan Amaariffaatiin wal barreessine. Amma isa yoo maxxanse jarri baay'ee waan hordoftuuf icciti koo hin laalti. Yaareed Oromoo bira deemee akkasitti miidhame akka jedhaniin barbaadu. Sanaaf jedhee teekstii keenyaa waliin bakka barreessee poostii hin godhu. Yoo poostii godhee bakka jarri hin gammadu. Oromoo biras deemtee Oromoo akkasitti si'aachi barabbaree sitti taphatee naan jedhu. Isaan akkanatu karaa bana waan hedduutiif jechuudha. Naa bakka ani homaa gochuu hin danda'u isiniif maxxansuu hin danda'u malee namichi sanaatiif baay'ee wanni hin jedhin ture. Kan beeksisanii tokkoffaanii ana FIB jechuun kan continuous yeroo torbaanitti sagantaa qopheessee kan hoggaa tokko qopheessee torbaanitti hojjechuuf maal jedhee waan hedduu bakka jechuun nan beeka Oromoo biratti ani galii baay'ee argachaa hin jiru garuu waan qabu fayyadamee isiniif hojjechuu jedhee tananii waan gaarii bakka chaanaalii Oromiyaa maaliif amma fakkeenyaa fi abbaa barbaadanii waan hojjedhu isaaniif hin galu miidiyaa hunda isaanii. Okay isa kana isaaf galee jira jedhee tananii aartii waan uummata jaalatu baree jira waan uummata barbaadu beekee jira maaliif uummata isin uummata ku isin waan hedduu qaroomtanittu. Warri miidiyaarra jiranii maal jiranii warri ol ta'anii waan baay'ee hin beekanii jechuun waan isaan beekanii fi waan amma yeroon kan qaroominaati. Feesbuukii koo kanaaf 800 fi 31 qaba miliyoona galuuf xiqqoo to'afi. Maaliif namni akka na barbaadu hojii koo akka jaalatu nan beeka. Maaliif hordoftoonni baay'een qaba waan nama jaalatamaa ta'ee fi namni hojii koo waan jaalatuufi. Sanaaf yaani kan beeku akka jaalatamaan ta'es akka maalii ta'es kan beeku kun miidiyaan natti himaa jira. Sanaaf warri miidiyaarra jiran immoo isaaniif hin galu. Bakka jechuun yeroo tokko umriidhaanis hogguu ta'anii qaroominaanis maalis kan muuxannoo ta'utu achi taa'uu qaba. Ani immoo namichi bakka muuxannoo isaa qaba bakka uummata Oromiyaa dargaggoota manaan bakka waan gaarii hojjechuuf jedhee hamleedhaan ka'ee baakgiraawundii koo maali koo sirriitti waan qabu baasee tanan jalqabe. Achiin booddee namichi maaliif isaafni konaan keenyitu jennaan kamiinaan jedhe. Kan itti siif hojjedhe soobuu barbaadaan jedheen. Achiin booddee haati callistee miidiyaa bantee malee sammuu hin qabdu jedhee namichi sanaaftiif. Yaareed siif kaffalanii na arrabsaa jirtaa naan jedhe. Ani kaffalee si na arrabsaan jedheen bilbileef illee tureen.
namichi maallaqa sobduu amala Oromoo kan hin qabne isayyuu ati amala Oromoo hin qabdu naan jedha. Isatu natti himaa daanii saba kootiif nan du'aa lubbuu koo kenna. Ana akkasaa nama qotee bulaa saamu nama itti qaafaa nama kabajamaa saamu miti. Haadha ana akkanatu Oromoo arrabsiisa. Amma itti qaarratti adde mucaan ikkoo maallaqa sanaa akkoo namichi kana birrii tokkollee hin gargaarre. Isuma kan qabullee haatee fudhatee deeme. Maal gochaa jira namichi kana? Amma achi Keeniyaa deeme. Warri Keeniyaa jirtanii amma artistoonni Oromoo tuqamee hunda keenyaa tuqee jira namichi. Akkamitti si dhisu? Akkamitti si callisu? Salphattee jiraattaa malee namni si kabajuu hin jiru. Waan FIB miidiyaa qabduuf maqaa keenya balleessuuf manaamne eessatti si beekaa namni nu beekaa malee miidiyaa kee beekamaa malee ko namni si beeku hin jiru. Of jejja isayyuu amma baqqaatii wannoo miidiyaa kan qabsoo bantee bakka uummata Oromoo mudii qabsootiin saamuuf kaza mootummaa kana hin ta'u jettee manaaman bakka achiin manaamana jettee isa hundumtuu sirratti beeka jechuun mudii qabsootiin uummata keetii jechuun qabsoo isaallee jijjiiruu qabda, araarsuu qabda, waan hedduu yaaluu qabda. Amma koo Wallaggaa keessatti namni kan du'aa jiruun furmaata waan hin dhufneef borus nama du'a. Jajjabeessuun qabdu achi teesse. Nama jabaa yoo taate ati araarsuu qabda. Nama jabaa yoo taate ati waan hedduu yaaduu qabda. Sirumayyuu obboleessa koo haattee baqattee achiin ati bakka araadaa ta'uu keeti. Waan jaarsummaaf ta'ee si gadhiisee malee itti kaa bakka sirratti aaree ture hundumtu garuu Oromoo jaarsummaa beekaa safuu beekaa jedhee sif dhise. Achiin ati immoo daangaadhaan baqattee baate. Gurraa kee immoo akka nama maallaqa qabu akka nama wannoo nama itti qaasaamtu ati nama tortoraa dharaa. Isayyuu of jajjaa. Isayyuu Jawaar fa'aa tuffattee miidiyaa OMN nan kuffisaa miidiyaan gaariin jiru naaman uummata kanatu kunoo siif himne eenyutu si dhagaa kana booddee. Nuti ko Facebook keenyaallee miidiyaa kee caalaa nama hordoftoota qaba. FIB tu caalaa moo kan koo kan nama dhuunfaa chaanaa FB isaa caalaa. Akka of hin jajina isin caalaa nuti humna qabna. Namni immoo kan nu hordofu baay'eedha kan nu jaalatu baay'eedha. Amma kan haasaa jirru uummata keenyaa kana miidhamnee nu gargaaraa jechuuf miti. Itti kan sana aaree dubbate kana na gargaaraa kana naaf godhaa jechuuf miti. Aaree natti hime mucaan naa bilbilee aaree namichi akkas naaf godhe akkatti natti taphatee jira ilaa akkas ani baay'een aaree baay'een aaree bakka yaadaan ture maal goonaa jechuun bakka itti kaan immoo dhokatee deemaa namni nama ol jedhe ilaaluu miti nama kabaja qabuuti. Ana akkasa itti kaa guyyaa tokkootiin ana akkasa nama afur hojjechuu danda'a. Eessayyuu walittiin dhufani. Amma inni itti kaa kan gowwoomse itti fakkaachuu danda'a. Garuu sababa jaarsummaatiin akka Oromoo araaramanii sanaaf jedhee dhiise. Kanaaf namichi kana oddoo deemeyyuu Oromummaa hin beeku uummata koo. Ina argitu sirriitti hin beektu. Istii miidiyaa isaa itti fufee wannoo godhu agowwoomsu boru. Gana amma bakka mudii qabsootiin mootummaa arrabsee akkas jedhee manaaman ammas Oromoo saamuufi malee ati Oromoodhaaf faayidaa hin qabdu. Oromoo saamuufi malee Oromoodhaaf ati waan tokkoyyuu faayidaa hin qabdu. Hin xaqamtu waan takkallee sammuus hin qabdu haattuudhaas sirriitti sittan hima. Kanaan durallee poost gochuuf ture. Bakka Oromoo waan taateef nama koo dabarsee hin kennu jedhee tanan dhise. Kabbittoo faanallee haasofne Yaareed birrii koona dhorkee naan jedhee kabbittoon. Masarat dhaaballee nama hedduu dhorkee jira. Miidiyaa isa bira kan hojjetanii kaameraamaanii fa'aa maalii hunda isaanii kan nama baay'eetu gadhisee bahe. Hin gowwoomsaa damoozni isaanii mindaa isaanii osoo hin kaffaliin maalii osoo hin jedhin namoonni baay'ee amma oddoo faanaa jedhii minaamana TV fa'aa maal fa'aa achirra jiru. Iddoo gaarii qabu. Iddoo gaarii irra jiru. Nama gaarii qabatee ture namichi garuu mudii Habashaa jalqabe. Akkuma gowwoomsanii nu saamanii inni sisuma taphachuu barbaade. Lafa qotee bulaa irratti nan yaadadha. Artistii hunda sassaabee wannoo isiniif kennaa mana hin hojjettu kaaree kana lafa isiniif kennamaa jammuutti nu'amee FIB bansisee artistiin immoo dhugaa itti fakkaatee nama hedduu artistoota hedduu maqaa isaanii osoo waamee nama kabajaa qabanii namoonni gurguddaa. Guyyaa sana nan yaadadha Hacaaluu qofatu hin dhufu.
Hacaaluu Hundeessaa qofatu hin dhufne. Artiist Hacaaluu Hundeessaa obboleessa koo isa qofatu hin dhufne. Goota keenya Hacaaluu Hundeessaa isa qofatu hin dhufne. Nan yaadadha. Nama hedduu artiist hedduutu dhufe achiin bakka hundumtuu wannoodhaan qabachuu barbaadan. Deemaali namni koo kan si cinaa dhaabbatu koo lafa barbaadee maal barbaadee miti. Miidiyaa kee irratti koo ani faayidaa barbaadee miti. Uummata koo fi uummata miidhamee kanaa uummata qabsoo irratti sammuusaa kan hoggaa meeqaa kan qabatee sana bakka sammuusaa jijjiiruufi kofalchisuufi wanta gaarii agarsiisuufi sammuu koo nan beeka akka biyyeen jijjiiruu nan beeka. Hin argitu boru ji'a lama ji'a sadii qofa naa qabadha.